Ashamaa harka fuune warreen nacha qasaatti jirtanii kanneen biyya abbaa keenyaa Oromiyaa jirtanis ta'e kanneen jiru baqaadhaan addunyaa garaagaraa keessatti rakkoo bidiraa keessummeessaatti jirtanii nageenyi kiyya kabajaaf jaalalaa bakkaaf haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa ta'u. Guyyaa muraasa fuulduraa viidiyoo tokko isiniin maxxanseen ture. Haa ta'u dhimmi viidiyoo kanaa dhimma Ameerikaan baqattootaaf yookiis immoo warreen rifiwujii ta'aniidhaaf carraa kennite kan jedhu tokko ture. Qabiyyee sana keessatti carraalee lama akka jiran kaaseen ture. Carraan inni tokkoffaa stranger to stranger kan jennu namni nama hin beekne sponsor gochuu yogguu ta'u, yogguu namoonni 5 ta'anii biyya Ameerikaa keessatti ijaaraman namni isaan fidan sun nama isaan hin beekne ta'a jechuudha. Inni kun stranger to stranger kan jennudha. Qabxii lammaffaaf ijoo fi inni murteessaan tarii ijoollee keenyaaf carraa gaariidha jedhee ani yaadu sponsorship by naming kan jennudha. Maal jechuudha inni kuni? Namoonni biyya Ameerikaa keessatti garee nama 5 ta'anii 5 fi isaa ol ta'anii ijaaramanii nama ofii barbaadan maqaa tarreessu jechuudha. Egaan haala sana keessatti Ameerikaan kan isheen fiddu namoonni garee 5 biyya Ameerikaa keessatti ijaaraman sana fiddii jechuudha. Warreen Ameerikaa irraa maaltu eegama yogguu garee nama 5 ijaarru kana? Background cheekii qabaa. Fakkeenyaaf namni sun yakka irraa bilisaa kan jedhu kana ni ilaalama. Inni sun wantoota baay'ee murteessaaf ijoodha. Isa kanaan illee egaa namoonni keenya baay'ee waan komataman natti hin fakkaatu. Namni yoom akka carraa darbee ta'e malee namni keenya isa kanarratti baay'ee safuu duudhaa gaarii qabaa. Yakka baay'ee keessatti hirmaatee jira jedhee hin yaadu. Inni kun baay'ees yaaddoo hin ta'u. Namoonni keenya baay'een kwaalifaayi godhu jedhee hin yaada. Inni kan biroo namoonni kun umuriin isaanii 18 fi isaan ol ta'uu qabu. Maddi galiillee hagas mara kan ilaalamu miti, garuu akkaawuntii isaanii irraa qarshii hagamii qabaachuu qabu kan jedhu jirti. Suna jechuun nama tokko sponsor gochuu yoo barbaanne gara qarshii 2,375 haga kana akkaawuntii isaan irra jiraachuu qaba. Yoo dogongoruu baadhee 2,400 haa jennu 2,400 haa jennu. Kana keessaa persentii 60 naannoo 1,425. Kana jechuun naannoo 1,500 jennee mahaa keenyume nama tokkoof haga kanatu barbaachisa. Nam tokko nama 2 nama 3 gochuu yoo barbaade qarshii sana hanga baay'ina namoota sponsor godhuudhaan baay'isaa jechuudha. Kana jechuun qarshii sana ni galchinaa yoo osoo hin taane baankii steetimentii keenya qofa agarsiisnaa jechuudha. Qarshiin qaama kamiifuu iddoo kamitti iyyuu galu hin jiru jechuun barbaada. Tokko kana. Inni kan biroo ijoolleen jiruu baqaa keessa jiranoo maal gochuu danda'u qabu? Inni kun dhimma baay'ee ijoon murteessaadha. UN'dhaan akka baqataatti beekamuu danda'u qabu. Waraqaa UNA kan namoonni iddoo garagaraatti gariin maandeetii jedhanii, gariin immoo bluu jedhanii, gariin immoo yeloo jedhu maqaa garagaraadhaan waamu. Haa ta'u jarreen kun dhaabbata UN'dhaan baqataa ta'uun isaanii beekame waraqaa namoota qaban ta'uu qabu jechuudha. Isa kana keessa gaafa darbamu namoonni kun carraan gara biyya kana dhufuu isaanii baay'ee guddaadha. Maaliin egaa namoonni keenya Waaqayyo Rabbi guddaan hiree isiniif kennee biyya Ameerikaa isteeta garagaraa keessa jirtan odeeffannoo kana hin qabdan yoo ta'e guutummaa isaa gama Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaas ta'e Oromiyaa 11 irraa argachuu dandeessu. Viidiyoo sa'aatii tokkooti sana daawwadhaatii waan gaaffii addaa yoo qabaattanii viidiyoo biraa akka isin dalagu yoo barbaaddanii naaf barreessuu dandeessu. Haa ta'u garuu naallee bilbiluu dandeessu yoggoon carraa qabu isiniifan deebisa. Isa kana carraa kana keessatti garuu ijoollee keenyaaf osoo hiree banne carraa kana uumne kan jedhu dhaamsa koo kan Oromummaati. Maarreen carraa kana keessatti ijoolleen keenya carraa isaan gara Ameerikaa dhufuudhaaf qaban bal'aaf guddaa ta'uusaa beeksuun barbaada. Maarreen ijoollee keenya jiruu baqaadhaan umurii dargaggummaa keessanii fixaa jirtaniif milkii gaarii nawwaa milkaan hawwii koo yeroo hundumaati. Milkaa'aatii umurii dargaggummaadhaan gara biyya kanaa dhuftanii hojjettanii dalagattanii maatii keessaniifis ta'e ofii keessaniif jiraachuu dandeessu. Haguma kanan jedha miidiyaalee akkuma jedhu yookiis marsaalee hawaasummaa waan gaarii biyya keenyaaf lammii keenyaaf fayyadu irratti hojjechuudhaan haa dabarsinuun dhaamsa koo yeroo hundumaati. Hunda keessanii milkii gaarii hawweera. Itichaa guddataan ture. Yeroo biraa viidiyoo biroodhaan walitti deebina. Hagasiifuu turtii gaarii isiniin jedheera. Ammas milkaa warreen dandeessan immoo ijoollee keenya bira dhaabadhaan dhaamsa kooti. Waan na caqastaniif galatoomaa ulfaadhaa. Yeroo gaarii.